Humni waraanaa Iraan akeekkachiisaa tattamaa Ameerikaaf kenneera. Uggurrii fi saamichi galaanaa yoo itti fufe deebii tarkaanfii hamaa qabu akka kennus labseera. Bahii giddu galeessaa gara bakka balaa guddaa qabutti ol keera. Waraanni Iraan wal dura dhaabbannaaf qophii ta'uu kan agarsiise yoo ta'u, Hizboollaan ammoo dachaa lama dabaluun humni addunyaa kamiyyuu meeshaa waraanaa akeekkachiisu hin jiru jechuun cimsee dubbateera. Kanuma waliin tattaaffiin dippiloomaasii tattamaa Islaamabaad keessatti jalqabuuf jedhame kan gama USA naasaamaa ture osoo milkaa'in hafeera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii gara Paakistaan kan deeme mariif osoo hin taane daawwannaadhaaf akka ta'e ibsuun Ameerikaa biratti qaanii guddaa uumeera. Waraanni Iraan uggurrii fi saamichi Ameerikaan doonii Iraan irratti taasiftu yoo itti fufe deebii ariifachiisaa akka kennu labse. Waraanni Iraan sanbataarraa ibsa kenneen Ameerikaan buufata doonii Iraan ugguruu yoo itti fufte deebii hamaa ta'e akka kennu ibseera. Ibsa miidiyaa mootummaa Iraaniin taasifameen ajajni giddu galeessaa waraanaa Kaatam al-Nabiyaa waraanni Ameerikaa weerartuu naannicha keessatti uggura waan badummaa fi saamicha galaanaa yoo itti fufe humnoota hidhattoota humna guddaa qaban irraa deebii hamaan akka isaan mudatu mirkanaa'uu qaba jedheera. Qophii fi kutannoo guddaa qabna, amalaa fi sochii diinaa hordofaa jirra jechuunis dabalee ibseera. Hizboollaan gama isaan humni naannoo yookiin humni idil addunyaa kamiyyuu hidhannoo akeekkachiisu hin jiru jedheera. Qondaalli sadarkaa olaanaa Hizboollaa ibsa guyyaa irraa kenneen humni naannoo fi idil addunyaa kamiyyuu sochii diddaa Libaanos kan weerara Israa'el irratti qabsoo itti fufuuf murteesse meeshaa waraanaa akka lafa kaa'u dirqisiisu hin jiru jedheera. Itti aanaan itti gaafatamaa mana maree siyaasaa Hizboollaa Mahamud Qaamaatiin yeroo Israa'elii fi Ameerikaan hidhannoo Hizboollaa akka hiikamu dhiibaa jiranitti deebii cimaa kennaniiru. Ameerikaan gama isheen dooniiwwan Iraan Strait of Hormuz keessa fanjii awwaalan kamiyyuu balleessuuf dhukaasa akka jalqabdu irra deebiin akeekkachiiste. Barreessa waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth ibsa guyyaa irraa kennaniin waraanni USA dooniiwwan Iraan kamiyyuu kanneen Strait of Hormuz keessa fanjii kaa'aa jiran balleessuuf dhukaasa akka jalqabu ajajuu beeksiseera. Dabaluudhaan sirni Iraan carraa seena qabeessa fayyadamuu akka qabu ibsuun waliigaltee cimaa gochuuf akka qophaa'u yaadachiisaniiru. Agasitti uggurri USA buufata doonii Iraan irra keessa cimee itti fufas jechuun ibsaniiru. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa waggoota kurnan darban keessatti yeroo jalqabaaf dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa sadii yeroo tokkotti baha giddu galeessaa keessa akka socho'an ajajeera. USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford fi USS George W. Bush xiyyaarota waraanaa 200 ol fe'achuun loltoota galaanaa 15,000 ol akka fe'an Seetkoom gabaaseera. Taateen kunis waraana Iraan waliin jiru hammeessuu akka danda'u sodaatameera. Tiraamp gama isaan humni galaana Ameerikaa bidiruuwwan Iraan Strait of Hormuz keessa fanjii kaa'an kamirrattuu haleellaa lubbuu namaa galaafatu akka raawwatu ajajuu isaanii beeksisaniiru. Torban kana waraanni USA buufata doonii Iraan ugguruu kan itti fufe yoo ta'u, Iraan immoo dooniiwwan lama Strait of Hormuz keessatti haleeluun ishee kan beekamudha. Kuni kanumaan osoo jiru dubbii himaa ministeera ittisaa Iraan humnoonni waraanaa biyyattii yeroo waraana darbe irratti Israa'el irratti olaantummaa qilleensaa guutuu fudhatee akka ture ibseera. Biimaa ministeera ittisaa Iraan dandeettii misaayilaa Iraan qabdu harki caalaan waraana USA waliin taasiftee irratti akka fayyadamne irra deebiin ibseera. Wallabdee kana hunda keessatti humnoonni Iraan olaantummaa akka fudhataaf falmuun humnoonni keenya naannoo Tsiyonistii irratti olaantummaa qilleensaa guutuu argachuu labseera. Yeroo ammaas dandeettii misaayilaa Iraan waraana guyyoota 40 booda kuufamni isaa kan tuqamne irra deebiin mirkaneesseera. Kunis Israa'elii fi Ameerikaa biratti cinqii guddaa dhaleera jechuun Taasniim gabaaseera. Meeshaaleen waraanaa yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti oomishamaa akka jiran ibsuun sarara oomishaa gadi fageenyaan biyya keessaa qabaachuus jajaniiru. Dandeettiin kun bu'aa investimentii fi qophii waggoota 25 olii indaastirii ittisaa keessatti taasifameedha jechuun waraana kanaan dhaabbileen tokko miidhamanis adeemsi oomishaa fi deeggarsaa bal'ina teessuma lafaa biyyattii keessatti itti fufee jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Adeemsa kana keessatti dhaabbileen gara 9 ta'an raayyaa ittisa biyyaa fi ministeera ittisaa waliin tumsaa jiraachuu himaniiru. Birgaadeer Jeneraal Taaliil Niikii akka jedhanitti Iraan Strait of Hormuz kan cufte uggura Ameerikaa haloo ba'uuf gaafii saba Iraan dhugoomsuuf akka ta'e himaniiru. Biimaan kun gama biraatiin hiriirri namoota miliyoonaan lakkaa'amuuf Riippablika Islaamaa deeggaruuf gaggeeffamaa ture dinqii hawaasummaati jechuun galateeffataniiru.
Kana malees namoonni miliyoona 30 ol ta'an haga ammaatti duula guutuu biyyattiitti gaggeeffameen galmaa'uu isaanii himuun weerara Ameerikaa ta'uu danda'u ittisuuf akka qophaa'anis ibsaniiru. Kun immoo fakkeenya sochii uummataa addunyaa kanarratti mul'atee hin beeknee fi tattaaffii diinonni saba gargar qooduuf godhan fashalaa'e kan bakka bu'u ta'uu himaniiru. Gama biraa ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii gara Paakistaan kan imalan mariidhaaf osoo hin taane daawwannaa hojiif akka ta'e ibsameera. Taateen kunis Ameerikaa biratti rifaatuu fi qaanii guddaa uumeera. Jilli ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiin durfamu daawwannaa itti fufee kan jiru yoo ta'u, magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaaditti Ameerikaa waliin walgahii akka hin qabne akka hin karoorsines mirkaneesseera. Dubbii himaa ministeerichaa Ismaa'eel Baagaahii kana kan dubbatan maxxansa X irratti ganamaarraa barreesse yoo ta'u, mariin Ameerikaa waliin akka hin jirre beeksiseera. Daawwannaa kanarrattis ejjennoon Iraan gara Paakistaan ni dabarfama jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii qondaalota sadarkaa olaanoo Paakistaan waliin wal arguun himameera. Yaa ta'u malee gabaasa CNN Abbaas Argaachii daawwannaa kanarratti qondaalota Ameerikaa waliin mari'achaa akka jiran gabaase kuffiseera. Ministeerichi daawwannaa Paakistaan booda imala gara magaalaa guddoo Omaan Maaskaatii fi magaalaa guddoo Raashaa Mooskootti akka taasisu dabaluun ibseera. CNN gabaasa baaseen Doonaald Tiraamp ergamaa USA State Witkoff fi gorsaa pireezidaantii Ameerikaa Jaared Kushner gara Paakistaan erguun Argaachii waliin mari'achuuf akka yaada qaban saaxileera. Kunis biyya guddittii Ameerikaa kana Ameerikaa biratti saalfii guddaa uumeera. Gabaasa kanarratti yaada kan kennan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii yeroo ammaa kana mariin Ameerikaanota waliin taasifamu ajandaa ta'ee osoo jiru imalli Argaachiin gara Islaamabaaditti godhan ammoo Ameerikaa waliin mari'achuuf akka hin taane mirkaneessaniiru. Kana mannaa ministeerri dhimma alaa kun weerara Riippaabilika Islaamaa irratti raawwatamu dhaabuu ilaalchisee yaada Iraan Paakistaan waliin ni mari'atu jechuun dabalee ibseera. Argaachiin mataan isaa kaayyoon daawwannaa kana dhimmoota biyyoota lamaan irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ifatti hubachiisaniiru. Yaa ta'u malee qondaalonni Ameerikaa fi miidiyaaleen Ameerikaa guyyoota 10 oliif waa'ee marii marsaa haaraa irratti seeneffama tolchaa kan turan yoo ta'u, jalqaba marii ilaalchisee gabaasa sobaa hedduu guyyaa guyyaan maxxansuu itti fufaniiru. Akkasumas dhaabbanni oduu Taansim oduu kana saaxileera. Dhimmoota baay'ee hin baratamne keessatti miidiyaalee fi qondaalonni Ameerikaa itti aanaan pireezidaantii Tiraamp JD Vance gara Paakistaan deemuuf karaarra jiran jechuun guyyoota 3 oliif himaniiru. Ta'us garuu bakka itti imalan gahanii hin beekanis jedhameera. Ameerikaa fi Iraan jalqaba baatii kana Islaamabaaditti marii marsaa jalqabaa kan taasisan yoo ta'u, yaa ta'u malee adeemsi kun fedhii Waashingteen guddaa ta'ee fi ejjennoo Iraanin sochoone gidduutti waliigaltee irraa fagaateera. Iraan Ameerikaan uggura seeraan alaa dooniiwwanii fi buufata doonii Iraan irra keessa yoo kaafte malee adeemsa kana deebitee hirmaachuu ifatti diddeetti. Akkasumas haga uggurri kun jirutti karra tarsiimoo Strait of Hormuz deebitee banuuf yaada akka hin qabne mirkaneessiteetti. Kana malees dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraan mariin Ameerikaa waliin taasifamu uggurri buufata doonii Iraan irratti xiyyeeffate yoo ka'e qofa jechuun hubachiisaniiru. Ambaasaaddarri Iraan Alii Baareenii gaafiif deebii BBC waliin taasisaniin uggurri Ameerikaa kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka ta'e ibsuun haala kana keessatti mariin gara fuulduraatti tarkaanfachuu akka hin dandeenye cimsanii dubbataniiru. Ameerikaa weerara dabalataaf yeroo bitachuuf qofa malee marii akka hin barbaannes ifatti dubbataniiru. Ambaasaadarichi dabaluun Waashingteen mirga Iraaniif beekamtii akka kennituuf gaafii ishee madaalawaa ta'e akka fudhattus gaafataniiru. Guraandhala 28 Ameerikaa fi Israa'el waraana weeraraa Iraan irratti kan jalqaban yoo ta'u, yeroo sanatti hoogganaa warraaqsa Islaamaa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei fi qondaalota waraanaa hedduu wareeganiiru. Humni waraanaa Iraan deebii kenneen haleellaa misaayilaa fi diroonii torban hedduudhaaf Israa'elii fi buufataalee waraanaa Ameerikaa naannoo galaana Pershiyaa irratti xiyyeeffachuun miidhaa guddaa geessiseera. Dhukaasa dhaabuun giddu galeessa Paakistaan torban lamaaf turu eebila 8 walii galamuun Islaamabaad keessatti mariidhaaf karaa saaqeera. Marii sanarratti Iraan yaada qabxii 10 qabuuf kan humnoonni Ameerikaa akka ba'anii fi qoqqobbii kaasuu hammate dhiyeessiteetti. Yaa ta'u malee marii sa'aatii 21 eebila 11 fi 12 gaggeeffameen booda gareewwan kunneen waliigaltee irra ga'uu dadhabaniiru. Bakka bu'oonni Iraan fedhii Waashingteen waadaa galte kabajuu ilaalchisee amantaa dhabuu gadi fagoo akka qabanis akeekaniiru. Iraan marii dhukaasa dhaabutti deebi'uuf uggura humna galaanaa Ameerikaa kaasuu irratti akka hundaa'us ifatti ibsiteetti. Qondaalonni Iraan uggurri itti fufee osoo jiru gara mariitti akka hin deebines cimsanii dubbataniiru. Gama biraan waraana keessatti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangorraa kaafamuu akka danda'an qorannoowwan ba'uu itti fufaniiru.
Akka qorannoon agarsiisutti deeggartoonni Tiraamp dhibbentaan 21 waraana Iraan booda aangorraa kaafamuu Tiraamp akka deeggaran mirkanaa'eera. Riippablikaanonni filannoo pireezidaantii bara 2024tti Tiraampiif sagalee kennan keessa harki 21 aangorraa kaafamuu Tiraamp akka deeggaran qorannoon dhiyeenya kana gabaafame ifa godheera. Qorannoon cimina lakkoofsaa yookiin Veernaashaayit jedhamu Ebila 10 haga 14 bara 2024 saamuda ga'eessota 1514 irraa walitti qabu simeera. Daataan kun umurii, gosa, saala, galii, barnoota, naannoo fi magaalota gurguddoo dorgomsiisuun Pew Research Center NPRS walii wal madaalchiseera. Tarkaanfiin Tiraamp immigireeshinii irratti fudhate deeggarsa isaa kan cabse yoo ta'u, faayiloota ibsitiin dhoksuun mallattoo gadi fagoo argateera. Ilaalchi Ameerikaanonni haala diinagdee irratti qaban illee rukuttaa'onnee fudhateera. Tiraamp dhiyeenya kana wanti miidiyaa hawaasaa irratti maxxansanii fi yaadonni waa'ee waraana Iraan irratti kennan falmii haaraa kaaseera. Riippoortaroonni waa'ee kana fayyaa sammuu isaanii irratti ifatti gaafii kaasaniiru. Qeeqxonni Tiraamp yakka waraanaa leellisaa akka jiranis akeekaniiru. Dimokiraatonni koongiraansii hedduun bu'uura fooyya'insa 25ffaatiin Tiraamp aangorraa kaafamuu akka qabanis labsaniiru. Qorannoon kun manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa pireezidaantii Tiraamp aangorraa kaasuuf ni deeggaru moo hin deeggaran kan jedhu irrattis deebii kenneera. Sagalee kanaanis parsantaa 55 kaafamuu akka deeggaran, parsantaa 37 akka morman, parsantaa 8 ammoo mirkanaa'uu akka hin taane ibsaniiru. Murteen kunis aangoo pireezidaantii Ameerikaa jalaa haga gubbaatti raasuun cimina Iraan dirree waraana irratti goonfatte ifa godheera.